Ashama harka fuune kun ardii miidiyaa neetwoorkii qophii seenaati. Seenaa keenya har'aa seenaa gooticha Oromoo Arsii keessaa bahe Leenjisoo Diigaa irratti kan bu'uureffatedha. Dhufaanaa ta'a nu dhageeffadha. Warri har'aan tana gara toora yuutuubii keenyaatti dhuftan ardii miidiyaa neetwoork sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan maatii taasisaniin jenna. Qophiin keenya ka seenaa Leenjisoo Diigaa irratti hundaa'e. Leenjisoo Diigaa. Leenjisoo Diigaa goota Oromoo Arsii keessatti gosa Koloobaa jedhamu irraa dhalate. Ijoollummaa isaatti abbaan isaa waan irraa du'eef abbeeraan addeerri isaa itti gaafatamummaa mataa fudhatee akka irraa eeggamutti waan hin kunuunsineef maatiin haadha gosa Yabeetaa jedhamuttu isa guddifatan. Akka aadaa Arsiitti Leenjisoon nama jabaa tahuu isaatti kunuunsa irraa gaarii argachuu isaa gosa isaatti keessumaayyuu abbeeraa isaatti mul'ifachuun waan irra tureef umrii ijoollummaatti Leenjisoo ajjeesee dhiirummaa isaa mul'isee gaafasan gosti abbaa Koloomni waamamee yeroo dhufe geerrarsa kana geerraraniif. Koloomni gadi gatee abeetiin guddifatee waan boru biyyaa tayu waan boru Arsii tayu Leenjisoo ardhuma mul'ifatee jechuun geerrarameef. Abeetni gosa haadhaa kan inni bira guddate jechuudha. Leenjisoon kana godhuudhaan tokkoffaa naannoo san jiran biratti nama jabaa tahuu isaatii fi nama morka tahuu isaa mirkaneesse. Lammaffaa nama Arsii fi waliigalaa biyya bulchuu danda'u ta'uu mirkaneesse. Kanuma jidduu baroota 1880 otoo keessa yeroo mootiin Minilikii Oromoo Arsiitti lola labseeti goota kutataa hoogganummaadhaan gosoota Arsii gamteesse ka'uudhaan yeroo lammaffaaf jibina isaa agarsiisee ture. Jalqaba bara 1882tti Minilik yeroo Arsii weeraruu dhufetti Leenjisoo hoogganaa tahee bifa qindaa'een waraana qopheessee irra aanuudhaan osoo waraanni Minilikii gara Aloo hin gahin ofirraa deebisan. Sababa kanaaf waraanaan Arsii cabsuu salphaa akka hin taane Minilik hubatee jaarsummaan waliigalee akka Arsiin nagayaan isa gabbaruu mala dhawe. Minilik nama Birbirsaa Badhaasaa jedhamu Arsiitti erge. Keessan ergadhaa jennaan Arsiin mootii waan hin qabneef nama Suufaa Kusoo jedhamu itti ergan. Suufaan Kusoo yeroo jaarsummaaf Minilik bira dhaqee nama kana gabbartan jedhaniini Minilik itti akeekan. Minilik bifaan fokkataa waan tureef Suufaa Kusaa tuffatee waan gabbarru dhabnee nama kana Minilikiin gabbarraa jedheen itti fufa. Kutaa itti aanu kutaa lammaffaa hanga qabadhee dhufuuf fayyaa ta'a ardiidaa sabiskiraayib gochuudhaan toora chaanaal yuutuubii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Har'aa xumuree kanuma.